mootummaan isin yaa deebisu maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansii siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni jiru taate sun kara tokko. By the way, waan afaanitti meesinitti mujjira. Afaanin kallattii waan itti hime. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoo fi Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Callisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwite qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojii ta'ee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata qaba. Garuu qabu fayyada uummata hin dadha. Rooroon miidhaan uummata irra ga'uun dhabsiifnaan itti deebiin. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan inni deebisee keep olis seenee tabira seenee foonii fi jechuudha. Kanaaf aan akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhalootaa hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsooyne roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhannee ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde. Wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jaamu kana faa bakka fakkadaan faa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran. Shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti. Shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulamaa takka ni maxxansaa turre gargariimi. Manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaa dhalaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaatu garee rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu hixxeen wanni nu keessa turre ijoolleen tun hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa teessee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo ittiin hoggaa laaltan. Maturity siyaasaa isin qabdu ani nama siyaasa qortu. Psychology uummataa amma tokko ni ilaala. Political psychology isaa. Osoo mola arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri as baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta rechanneling energy isaanii rechannel godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamma dooktorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaas itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jika keessente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanne Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyi malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dhayitee Minisoota sana keessa Oromoon faayidaa qabdu Oromoon waliin taatu Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti Arsiin gosa adda addaatti Wallaggaan maal kan ture suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan taakalee isaa jenneeti
qophii afran kalloo qophii albiraa qophii sochii bacaatu lama tabaali osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Fayyaa wargaa suuta deemee Oromoo wal'aanee wal'aanam qabu manni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana amma suuta deemsu jirra suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha ni wal'aanaa ijoollee gorsa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoo hin qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoo hin qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis hin qabuusa Siraaj Sabaa itti fufi jaal ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beeka ergadhume beeka barbaadeetiin si dhabe. Ayyee ulfaadhaa galatooma Jawaaratis ulfaadhuu galatoomni jidduutti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin si gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi kan itti gargaaraa qabatee kan inni deemaa ture. Dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti daandii tokko qabatee yookaan ammoo galma isaa akka hin geenye taasisee mooraan Oromoo maaliif itti tuulu? Abaa'oonis, Kaafaa'oonis, Waboonis, Kabiraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalanii. Maaliif itti didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan boo Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Direedawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisiginnaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irraa aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera. Oomisha hin qabu hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa arti ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasa abbaa fedhe ajjeesa mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu.
dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoom ulfaadhu maamee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaaffii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatoom ulfaadha. Gaaffii haga takka lama sadii takkan qaba. Gaaffiin taan takara keessatiin warra biyya bulchuu irraanitti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan uffannituun ni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaaffii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalliin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta? Komii irraa qabda moo deeggarta? Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lamaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee jee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaaffiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu jawwee. Ayyee galatoom I think deebisu na fakkaata. Margaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisaa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsita. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaaffii nama isin kaasaa jirtan bar gaaffii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadi nagee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mata mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa haja'u irratti kan socho'aa jirru. Mooraan isitti deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan isin kaasee na gaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Clear godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana tufufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufuu nyaatu nu jeesus Oromoodhaa itti hafuufuu lakki Oromoon kan qabsoo kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuun qabdu haja'u bakka lamatti adda bahee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda bahu waliin haasa'in nama jijjiiraata. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahuu qaba. Warri qabsoo irra jiru jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin akkasuma itichaa jirra isinitti amma duras akkuma godhaa akkumatti karkarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa sun booda gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'anii dhufan. Deebi'anii dhufanii ka dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa jira san keessa bakka akkatiin fayyanii jira jechuudha. Bar waniin hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun
yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaa'oo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira warri haala kanas ture biyya keessas qaacee kan itti makamee jira warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa mardaasaa jechuun nama mujrima gara jabeessa gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaroo irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratin jechuudha. So warri wayyaanee keessa muuxannoo kan qabu jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Dirisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaa'oo keessa tuttuute kanaa jira. Ka abaa'oo keessatti hijaa maaliif abaa'oo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko garuu abaa'oo keessatti namni tokko si miidheef deebitee hijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irraa eegalee kan dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kana tursiifneeti abaa'oo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaa irratti dalagu turan irra caalatti seekuriitiidha dalagu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajjan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kuna adiidamee nama booda eegalolli Tigraay qabbanaayii xiqqoo haara galfatan booda warra Tigroota lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraalota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko. Kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawunti amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggara galfatan boo. Oromoo gaggara galaniiti dura uummata wallaggaa waan isaan bar uummanni wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaada uummata wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqonni bakka biraa taanaan wallagga taanaan amboo dabarraan qeeraa sii ta'a jechuun burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo fi miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontotu turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarri ka dur jijjiiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san walloo irraa bakka adda addaati irraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana
dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun hin barbaachisu waan isaan namaa godhan. Lafarraa duwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaara kan dallansiisaniit maal jeniin dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirti Amaara dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaratti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. Sambooda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gibjettu. Amaarummaa hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakaan humna dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa. Dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'iitiif agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuun rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annaman nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma akka jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisanitti ummata nagaa wajjiyyuu adda baasanitti gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira jechuudha. Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha. Raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira. Inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemaa jira. Ati ta'uu ni dhaabdee ta giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga onni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jennu. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessaa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan walitti bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan san godhaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaaster wanni sun fidanii beeyi. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnatti keessaa waan dhufteef wanni hundi waan dahinnattiidhaan hojjetamu itti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lolatti geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifne janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha.
Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaa dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifnu hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay wanni irraa deebite kana Shawaroobiit irraa deebite kana milishaa amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bara ijoollee. Kilaash 100,000 hidhachiisan. Aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaaftee dhiiga waliin nayitee osoo dhiigni sun hin qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jiraniif. Somaalee, Affaar, sanboota suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This is political management. Isaan garuu security manteeniyan. Maal qaban? Dhaqaniiti hiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walii qabna, olloom walii qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Suudhaaf sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemaniin taadhaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu hajennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabame isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee biyyitti agarsiisee jira intala inni suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaa. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliif waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa ut goone? Maaliif Tigraay tiriishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Awoo gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laalu gaafiin boodarraas kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isin fita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiisa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda gama kalaqaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima.
adda beekuu dadhabne. Maaliif mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaa miti jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabduus ni jirti. Dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa walitti buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakayaatti federaal poolisiitti Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda addi maarkeetti kiliir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuuf fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deeggarta maxxanse booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa hojii loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu sadiin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdu ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan gante mootummatti galte maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gaama. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiran natti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomii abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abjaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhufanii akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtus maaliif kennamtee Harargeen akkasii naqabaa jiraan dhagamu. Ammoo Aslii. Dubbadhamame. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijjeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatii wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii. Kuni daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijjeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu. Because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira wallaahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu. Rabbii malee uummati waggaa 20 dura buqqa'e haga har'atti illee sharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada. Walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf uummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa.
akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee uummata kanaa ta'a ture isaan. Arda ammoo isaantu waan bilisoomni jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaani faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jiran. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guutuutti miidhame ajjeefame saamichi gibirii itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olomaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olomaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olomaa'onni bebbeekamooni yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee ulfaatee jira akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaaf falli jiru maalii jechuu barbaada ulfaadha. Thank you. Thank you Jalalo. Yoomilata obse abbaa firaa kanatti aansu gaafii gabaabsa abbaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jawaar keenya baga nagaa nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhamte miidhama hedduu turte saba kanaaf hidhamaa turte saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte hedduu takka nu galatoomi siin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaara shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roda itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jawaaroo baga wal agarree baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jawaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggatti qabate san callisuu baannee mana manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqeffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kopheedha nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa caalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii. Akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko nu uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa akka afaan faajjee gandaa fi balbalatti nu harkaa facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkoomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammi nurratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jedhu si gaafachuu barbaada. Galatoom. Galatooma ulfaadha. Yoomi walumarratti isin haa deebisu. Yoomi atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerrolee amma mataan arriidha kan dadhabanii haayichi. Akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran lama sadiin tokko warri gaafii qabdan naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraatan warri gaafii qabdan
akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetii gaafii qabdu irratti walmaratti deebiteeti gawe. Galatoomi Dr. Asi galatooma hundi keessanuu jawweetilee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira kaasuuf yaallee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa Wallagga akkasitti gubattu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon kenna qubatti qabaa turre. Madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee Har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti kaasuu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni Arsii sun kaati Arsiitu hadha uummanni 20 ol bakka takkatti ka quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun uummata hunda waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee uummanni kun fundamentaalii jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa hin jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa jiru haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhatee kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabiraa walumaa galatti wal madeessee jira. Uummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e uummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasaamee solve ta'amuu qabu. Carraa kana hoo uummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessa? Maal wanni uummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii akkuma 800 kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee gara ittiin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko haasa'uu dandeenya. Tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoom qaqqabu jira. Tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail ka godhin jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paastar akkamitti miila duwwaa deemtan mee hoon kottaa makiinaa kana seenaa hoo makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin oommanillee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Abagaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo boo nama keenya miidhinaa gaafenne jee sheeka baatii yaa dabartee bara gan kafaliin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin agatuutti hin jirure barre dallaalli immoo dhufa gaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofa aarsitan kana jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paastar ta'e warra calisan uumaa misan ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baanee uumaa miti. Hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum.
sirna faarsuu waan Oishe qabu. waan apa bara muknu darare Oishe qabu. Wallahi cidhaanuma waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa isin shamarran mirga eega. Maali asli isin? Jenne. Shamarran ladies first jan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaasinaa. Obse adeemis. Ayyee. gaafi bareedduu kaaftee dubbii ishee qotaa irraa hin ta'iniifis inni la ishee hundaafuu amma duraasa kan jeetti abbootii keenya amantiidha ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafa waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kariin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa bara abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootan jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jedhamuu fi paastar abaluu jedhamuu bara waan akkanaa harkee jira. Dhuunfaan itti mee keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nuu qabsaa hin jennuun nuti. Gara keenya goraa hin jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun fa'aa nama haayawee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 100-150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaalu jiran. Osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru, asiin hanga Mooyyaaleetti jiru, asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee sulaaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaa tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutu qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisan amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaataa kanaaf diidefaa jiran. Ni beekan ta'in waa everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin baha. Kan dhufu asiin dhufa. Karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkan jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf tiriisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaasee illee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan. Waanuma dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jee gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo
hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya daqootu. Bar dur nuti wallagga arsiif shawaadha walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Arra bar harargee gosa gosa midhaanii asii anniyya. Asiin itu asiin afran qallu deemanii afran qallu matana. Asiin noole asiin oborra. What is this? Ummata yaa waan nyaatu dhabe. Asiin shiftan kararratti jima ooftaaf si jeessa malee gosa ta'een beeku. Abbaarraa irratti hin beeku. Jarana gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa bara. Amma dur Boorana Buujii waliin buusan turan. Booraan tan amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti irra hiriira bahe asii hiriira bahe amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe. Maafiyaan Booranaanis gosa tokko jala seenti. Ta'ambootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniiti. Ittiin deeman kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii ittiin ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laala. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u. Ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan amma bari isin amma bakka biraatti maal isin hin jaan? Warra shawaatti isin saamuu jira isin hin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaalixaatti itti qoodan. Shawaalixaa hoggaa dheeyte waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'uu achuu warra lagumaa dodda jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytu hin goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomee ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine sa'aatirraa fudhanne amma carraan shamarranii fi eegayyame Zeddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatan haa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduu sodaatanii hin agarre warra gaafii akkasii gaafii. Shamarran keessa na dhiisaa shamarran mirgan diibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya ijaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keessa hin jirre soogidda bishaan keessa hin jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Hanga shamarranii dabalamtu gaafiiwwan alarraana ergantaa gaafii lamaa wayii adeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraayi tokko gara Saudi Arabiyaarraayi kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramti diiganii haarawa ijaaruu wayya jettamoo kanuma haaromsuu wayya yaada jedhudha kan inni kaa'e Itoophiyaarraa. Gaafiin Suudirraa argame dhiyeenya kana waan hin taanes daangaa Saudiif Yamanii irratti argaarra. Ijoolleen keenya gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maali yaada jedhu kaa'e galatu. Ayyee galatooma afin uumuu namni jira. Afin usaallee hin deemee. Gaafii wal qabsiistee osoo nu deebistee gaariin illee gaafii kan qabaa jaal siraach keenya galatoometilleen. Gaafiin tiyya gabaabsiteetu walumaa nu deebista gaafiin tiyya hawaasni gartee shimbirtii muka tokko damee takka nyaatte damee biraatti beellama qabattee jaalabbaa boruudha. Amma fakkeenyaaf Jawaar keenyaa fi gartee hayyoonni keenya warroota waliin baratan hedduutu jira. Garuu immoo Alshabaabiitu biyya keessa seenee jira jaanii gizee gartee hawaasa keenya burjaajeessan Arsii fi Baalee fi Harargeen kun gooyitee amantiidhaanis waan hundaanuu tokko Alshabaab kun dhugumatti biyya keessa jiramoo Jawaar keenya gartee nuti akka hayyuutii fi akka beekaa keenyaatti
deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti sana kanaa deebisuun eeggadha. Deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti. Kanaatiif ziyaar dibdimaa warri irraa fuudhi Hamza. Naanaati suuti wanni kanarra. Amma akkasin goono wantina akkasin goono sheekkaa birin jarjarin jedhin goola biyyanumaa isinii bareechadhis ijoolleen dinqisiifannamaaf fa'aa uma jawaarii waggaa dheeraa jaallattu fa'aa seente yoo seente onnen hin dhu'a dubbachuu hin dandeettu. Nuu dubbatu dadhabne wanta hin godhina miira keessaa ba'aatii fi gudarii fi kaabbisii warri biyya guddaa jirtan kun taragaggaana beeka amala qimamii mana mada. Hawwiima qabaniif seenuu barbaadan malee gaafii hin qaban jechuudha. Irra hedduu warri gaafii qabu yoo jiraate immoo carraa isinii kenna. Soofiyaa gaafii qabanaan jette ililli daddarbe akkasii argu. Ka amma abdii fadis kaase kana deebisii jawwee ammallee dhumarratti maal gootaa garabni biraan gaafii qabu seenu uummanni kun fuulduratti hawaasni Oromoo kun biyyaaf alaa bakka hundaa itti roorrifamaa jiru kuni maal ta'uu qaba garam goruu qaba amma namoonni baay'een gara goru wallaallee jedheetumaan mootummallee deeggaruuf rakkate abaa'ollee deeggaruuf sodaate wama ta'uu dhabee qilleensa hawarratti hafe hafuu argama. Harcaatii jira akkam ta'uu qaban garamitti gaaddisa kam jala dhaabatuu qabanii waan san fuulduratti waan godhuu qaban nu kaa'ee fi gara tomii ulfadhu. Ayyee galatuma gaafii irraa nama duraan deebi'a yoo dalayne yoo mari'anne yoo hojjenne carraa lakki jechuun beektaa carraa hoggaa jennu dalaydee hoggaa rabbitti sii guute jechuudha bara. Carraawwan jedhamu lootarii hubatu yoo bitte malee siin baatu yoo bitte malee siin baatu yoo qabsoomne waan nuti qabsoomne itti yaadnee sammuu keenya waan sadii amma dura jedhee beektanii sammuu wal amansiifne onnee teenya walii hiinee miilaan tarkaanfannaan carraa bal'oo humna ni dandeenya uumaas jirraa jechuudha. Revolution moo reform kan jedhu akkama kola waa saddeetii sanittis afoonaa illahiin wal bira kutuun hin jirtu amma. Hattuun deebiteetuma akkas no gaafasiis gaafas rakkanneeti haaree ture wanni jiru amma warraaqsa sirna guututti diigulleen goonu susuphaa xixiqqaa karma laamboo qalama qofa jijjiiran saniis hin goonu maaliif ihaadee irraa bilisignaa bar qalamoo jijjiirre amma sanii miti deep transformational reform goonaa jechuudha. Deep transformation yakkamaan keessaa baya kasirraa unis irraa ka adabamu ni adabama. So we have a plan. We are not going to repeat that. So saniin deemna waa'ee uummanni keenya madaa'u akka jarree kun godhaniin uummanni keenya wallaggaa shawaa silaa diina zalaalam ta'a. Hin taane uummanni gindabaratii fi aanaalee walitti aanu silaa horroo gudurutti guduruuf horroo silaa lamuu walitti hin deebi'u. Ollaan silaa buna waliin hin dhugu. Garuu uummata ajaa'iba irraa dhalannee uummata har'aas warra sajjeese dhiisee bira dabruu danda'uu qabna. Garuu hojiin wal'aanuu hojiin yakkamoota seeraa dhiyeessuu dhiifamaa walii dabru immoo jechuudha dirqama hojjetamaa deemuu danda'uudha qaba. Daangaa suudii it is a ramification, a reflection of the domestic crisis. Ijoolleen suudii dheeyituun tokkoffaa maaliif dheeyti? Qeetti ni jeefamti ni hidhamti ni miidhamti hojiin qabdu. Durbar suudii ijoollee akkam takka ijoollee hiitee ijoollee barnoota hin qabne ijoollee amma ijoollee digirii maasters qabduutu
achi deemu jira. Hojii waan dhabde qofa osoo hin ta'in baatee galuu waan dhorkamteef. Ijoollee akkamii dhaquu jira? Ijoollee rabshaa waraana kana keessa turte. Waraana bilisummaa Oromoo, waraana mootummaa, waraana maalii keessa turte dhiiga bartee hadooddii dhabdeetu yaa'u jira. Achi hoggaa dheetees kana keessa. Sanirraan immoo achittis waliin dhaquudhaaf dannatiin keessa seenaa jechuudha. Tokko siniifin saaxila torban kana keessa nama adda durummaadhaan. Beekumsa walloo argee arsii jedhanii nama wal waraanaa wal ajjeesaa turan san godhaa ture. Nama isin beektan dhiyoo kana siniifin saaxila dannatii ta'e amma dannatii keessa osoo hatuu qabamee ari'amee jira. There is no way. Warra akkanaa kana warra miskiina wal ficcisiisu. Waan walloo sanarra gaafii hedduu ka'aa jira komantii fi keessaanilleedha. Sanillee jalatti qoodee mataa tooyitanii tasna jedhanillee. Dhimma godina walloo isa peculiar. Tokko addaatii bal'inaan gaafa baay'ee itti haasofne. Adda inni ta'uu maaliifi siyaasa naannoo Amaaraatii mootummaa federaalaa jidduu jiru siyaasa godina walloo keessa jiru siyaasa hedduutu achi keessatti wal marqee deemu jira. Relatively garuu amma dura irratti qooyyaa deemaa jira. Uummata hedduu resilient ta'edha. Uummata jabaadha. Bal'ootti fudhannee yeroo irratti haasofna. Kakaafaa gaafa tokko gaafadheetiin fixa. Kakaabireef na gaafatisanii hin fixa. Waa'ee filannoodha. Filannoon kun filannoon aangoo jijjiiramaa fi miti kan yaadame. At least dirreen filannoodha hirmaachisaa osoo ta'u taate warra qawwee qabateen bookoottaa. Haga fedhees feer ta'uu baatu dirreen ni jira mirga ofii yaada ofii dhageessifa jennee himuudhaaf dandeenya sun san hin goone. Filannoon naannoo Amaaraa keessatti parsantii 90 filannoo hin godhamne. Oromiyaa keessatti parsantii 70 hin godhamne. Nama keenya fi obbo Qajeelaa nama gaarii nama jaalladhu. Qajeelaa Bardaasaa bakki inni itti filame immoo fudhattee oda gabaasaatiin ture. Nama 200,000 fi maaltu file jedhan. Namni 2,000 gabbee hin filanne. Bakka hedduu Wallagga keessa, Arsii keessa, Shawaa kana keessa filannoo hin turre. Kaafaa'ootti har'a isin maxxansee hin ture. Akka kaafaa'ootti waan kana dursinee qoranne. Waggaa tokko tokko Profeesara siyaasaatiin hoogganamuun illee nama riisarchiisi gooti. Filannoo itti aanu osoo waggaan hin gahin wal geenyee mari'atamee qorannoon tiimni qorannoodhaan wal gahee irra madamee qorannoo bal'aa barruu bal'aa godhameeti ka itti deemame. Warri abaa'oo dongora guddaa hojjete. Yeroo lama halaxa dalagan ifirrattis uummata irrattis. Tokko walgahii ilillii gabara dabreetu warri yaadattanii. Walgahii ilillii san warra abaa'ootu fide. Mootummaadhaan walii galla jedhanii jennee mari'annee dubbiin duubaa beeknu jira nama 5 kaafa warra nama 5 hayyoota irraa ergine irra caalaa isaan ture. Garuu diraamaa turretti hojjetamaa ture. Isaan keessa basaasa guutuutti galchanii jiran jara gullallee kana. Gurbaa basaasaa Yuusuf jedhamtu qabataniiti miliyoona 57 irraa fudhatee mootummaarraa. Kaafaa ofii abaa'oo sarkaan isinii kaaya waraana ala biyya jiru kanaas niin galche jeeti qalama irraa godhee mootummaan tole jettee mootummaan ce'umsaa ijaaruudhaaf jee uummata walitti qabee shuuroo nyaachisee borumtaa mootummaa ce'umsaa jee waggaa jaarmeelee ibsa baasa mootummaan ce'umsa maal boo jedhaniin. Itti taphatan jechuudha akka ji. Lammaffaa filannoo kanaas warra isa raafee jira maan fileetii fi gurbaa Dachaasaa Wiirtuu jedhan tokko. Basaasota mootummaadhaan dalagan offiishali. Ijoolleen kuni mootummaa hojii diil godhaniit bargaa warra gurguddaa waan isinitti mu jira. Mootummaa hojii diil godhaniit dhufanii kursiin isiniif kennamuuf deemaa jiraniin mootummaan isiniif hin kenne jeen rakkoon qabu. Isaan obbidiyoon beekan bololtuudha. Filannoo baranaa kan abaa'oo awwaale Oromoos qaanessee ture. Maaliifi baandiraa fuudhee Finfinnee fi maal keessa girgirri ka godhe dhaaba Oromooti. Ziiroon qabee dhaaba Oromoodhaati. Kafa ofii abaa'oon walii galaniit duuba gara galanii seenan. Awwaalee fi oppidiyoon hijaa ama 20 itti baatte jechuun salphisuudha. Abaa'oo hiltanillee wayya kursi sadeen mooran takka argatte jara kana wanniidhaan baasan jechuudha. Kanaaf laal rakkoo Itoophiyaadha. Maraa guddinaa dhaggeeffadha. Waggaa haasa'u akka keessatti arraba mi'aawuu dhabuu danda'a. Garuu jechi lamaan sadii darbatu lafan buutu.
maaliif itti yaadee bilcheessee dubbata. Namni kuni na caalaa Daawud caalaa namoota caalaa filannoo Itoophiyaa keessa hirmaatee sirriitti si beeka. Gaafa namni kun hin taatu jiru maaliif jettee gaafachuu danda'uu qabda. Falmaa guddaa godhamee kaafa'u keessatti. Falmaa guddaa booda olaanuu hin danda'ame. Kabajaa keenyas kabajaa uummata keenyaattis dhugaa uummata keenyaattis tiksuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sun saniin deemama. An dadhabe ammee yoo fidne akkam jettan. Ergaa dhumaatiif Galatooma ulfaadha. Soofiyaa daqiiqaa takka abdii hukumee daqiiqaa takka hajichillee dadhabee uummanillee dadhabee onillee gaafii lama qofa gaafadhaatanii kara goola bitti deemna. Yeroo birallee dhaqqabna amma karaa baratanii yeroo birallee inni waqtii torbaanitti guyyaa tokko guyyaa lama isin dhufuu danda'a waan ta'eef gaafii takka gaafadhaa. Soofiitti fufi. Ayya assalamu alaikum akkam jirtan hundi keessanuu warri kiristaanaatis akkam jirtanii. Ani gaafillee osoo hin tahiin Oromoon tun hedduu takka wal jibbinee jirra akka durii miti akka gaafa Oromoo faristi jennee akkasitti Oromoon takka taatee wal jaalannu sun hin jiru. Haalli amma keessa jirru haala akkaan Oromummaa teenyallee jibbinee jechuu waanuma qabsoo kanallee firannamuu lafa kaa'ee jira. Haalli kun silaa akkamitti akka dursanitti deebi'ee akka Oromoon tun takka taatee akkasii wal jaalattu san godhamuu ni danda'ama. Hedduu haala hamaa keessa jiran fakkaata. Hedduu wal jibbaa fofokkotaatu nurraa mul'ataa jira. Akkamii akka gaafa zabana Oromoo faristii sanitti silaa nuuf dalaydanii das najaata nama dubbachuu fi hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa Jawaar keenya qooda nuufillee dalaydiin Oromoo matanaaf duuba deebi'a. Silaas takka sun nu deebi'ee tokko taane hawwiitiyyaa haala ammatti jirru kanaan garuu hedduu nutti ulfaatee jira wanni Oromummaa tuni. Gaafiin tiyyaa haganumaa. Galatoomii Soofii ulfaadhu. Abdii. Assalamu alaikum warahmatullah. Anillee dadhabsiisuun barbaadu Jawaar dadhabanii jiranii akka malee gaafii dheertuu gaafachuu fi miti gaafii takkan gaafachuu barbaada. Isheenis akkuma duratti reef Jawaar mammaakee gonni abbaa keessa jiru ifa jedhan sani namuyyuu waan hubannoo qabuu fi waan naannawa isaa keessa jirurraa gaafataa fanne gaafii tana gaafachuun dirqama natti anaan gaafachuu barbaadeeti. Torbaanota dabre kana ni yaadatta asaasa naannoo hulluuqqoo itittuu keessatti nama 18 battalumatti rasaasaan galaafatame. Isa sana yoo gaafannu milishatu ajjeefamee hawaasaa miti hawaasni waan keessa hin jirree fi waan kanarraa gaafachuu fi dubbachuun baay'een barbaachisu. Saniifuu milishaan waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti baay'een ajjeefamee gaafilee sanniin osoo kaasuu baattanii jedhaniitiin kaasani. Gaafa kana jennu milishaan ajjeefamuun waan jiraati moo waan hin jirre dhimma milishaa kanaaf dubbachuun hin barbaachisu. Ta biraa ammootu waraana kana kan banee milishama kana ayyuu lafarraa duguugee fixe waraana amma akka ati jettuu fi nutillee irraa beennu wiigii godhatan sammoo dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa bahee dhufee ummata sana fixe. Viidiyoo ati gallakkiste keessatti kan argine waraanni wiigii godhate kun kanuma caffaraa biiraa dhugaatiin caffaru tokko falaalaa argaatiin turre. Dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waan sana hojjeta moo waraana kamtu dhufeetiin ummata sanachitti gaaga'ee jechuu gaafiitu tana gaafachuu barbaade ulfaadhu jawee kenna. Galatooma ulfaadha. Uummanni keenya sa'aatii 2-3 ol as jala teettanii koppiliink sheer gootanii mana taaptaap gootanii fooloo gootanii hayyuu keessan dhageeffataa jirtan guddaa galatooma ulfaadha. Akkuma isinitti himaa ture muuxannoo gaazexeessummaa qabu akkuma dooktarii tokkotti dhukkuba biyya kiyyaatiin saba kiyyaa hin yaalaa jedheetanii waan kana gochuu yaale yeroo biraatitti qaamni biraallee dhuftanii dooktora wajjin dawaa mari'achuu akkuma yoo harkanatti as dhiyaatanii tuffatu baattanii warri humna qabdan dhuftanii waa'ee saba keessanii haala isinii mijeessinaa akka namni isin dhagee nama wal isin qunnamsiinu jechuudhumaa fi jawwee gaafilee lamaan kana deebisii uummanni illee dadhabee atillee dadhabde gara goolabaatti deemna. Ka hasaasa irra hoggan ka'e laal ana soo kiyyaa milishaan miskiina dirqisan kana dhiisii raayyaan isa biyyaallee du'uu hin qabu. Miskiina bara namni dhumuu jiru kun nama dubbii kana keessa wal ajjeesuma TikTok irra ni bartanii yoo akka ijoolleen wobotuun ijoolleen federaalaatuun waliin haasuuti.
ijoollee wal baratti fa'aa wal argaa. Dhumuun qabdu lola kana gara tokkotti wammaisuu qabna. Ka milishaa immoo hedduu garas nyaata. Gara nyaatanii garaan qaban guyyaa shalleessaniiti rabbi isin sodaadha. Rasaasa maaksiimam 25 godhan itti kennan. Maaliif jennaan yoo qabamte rasaasni harka jaraa akka hin galle jenna. Jarri leenjiin qabdu takka harram goonaan dhume keessa. Jarri akka hin dhiifne qawwee harkaa qaban qawween duwwaa ta'uun beektu fitte ijoolleen. Hedduu akka milishaa garan nyaata. Milishaan nama qe'ee keessatti tumtootoo siyaasitu immoo akkanatti dhumtu tun amma fa'aa milishaa dirqisiifamte deemaa jirtu. Milishaadhaaf hin dubbatin akka jedhu maaliif? Nama keenya miskiina qonnaan bulaadha bar milishaan. Bar raayyaa fi poolisiin illee at least warra dirqisiisan ala wanni dhaaf seene kun bar dirqisiisaniiti ooyiruu nu guyyaa takka moofara irraa fuudhanii itti galchuu jiran. So dubbachuun barbaachisaadha. Jaalalti teenya jaalalti dalagaan dhufti. Akka bultiiti uummanni gaafa riskiin dabaltee jaarsaa jaartii wal jaalatan. Gaafa hiyyummaan ammaattee jaarsaa jaartiinis wal qoccolus seenan. Shekkaa akkasii. Dhugaa akkasi wanti mee baala jidduu naa kaa'e jawwee kiyya takka laalamma wanni goonu sa'a dheertuu asirra taa'e namni kun nama guddaadha. Guyyaa tokkichaan firraan daddabsiifnu asli. Kana goola bitti deemaa jirra bar xumuraa irraa nun dhageeffanne malee kaaf. Kana haasa'ee goola butti deemaa irra bar. Goola butti jirra. Kanaaf naa galaa jeequmsi qoqqoodamsi kun gara akkasiin aarsu kanas na aarsa. Garuu halee akkatti deebifne beeyna. Ijoollee waan taataniif malee amma dura kana daran turte. Minisotaa keessa afooshaa argee gara 20 ture. Masgida warra salaatuun dhiisee ture namni charchiin Oromoo bakka meeqa turte. Irraa walitti finnee wanni bareedaan bara qabsoo qeerroo ta'umaa san qofa agartanii barsiin. There is a lot of work. IOA waldaa dargaggoota irraa kaafnee build godhaa dhufne jechuudha. Break by break. Ammas don't worry amma fa'aa onnis qabna muuxannoos qabna uummanni keenyas waan reefu namni tokko jee laalaan gubanni ibiddi mana waan seenee namni keenyas dammaqee jira. So now we have more capabilities. So erga dalagaa deemnaa addee obboleettiin xiyyaawwannee itti kaaftee sirriidha. Ni finna ni dhufti. Rabbi fayyaan waa kennu obsan waa kennu ni finna. Maaliif uummanni kun gaarii uummata wal jibbuu miti. Wal jibbanii bar walii aaranii bar sirreessi. Wali aaran wal jibbaa walitti mufatan zanni wali badan kajansan kanaatu Galatoomii ulfaadhu jawwee kennaa ta'a uummata keetti. Asli sanaan fida አማርኛን fida warri afaan አማራ በአማርኛ ስጠይቁኝ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አማራ ክልልም ሌሎች ክልሎችም ያሉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እኔም ሌሎችንም ሰዎች ጋብዘን ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። የዛሬው ግን በኦሮሚያና በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ በኦሮምኛ ነው ያደረግነው። ላልሰማችሁ በጣም ይቅርታ። የሚተረጉሙላችሁ ካሉ ይተረጉሙላችሁ። ግን እነዚህን ዛሬ የተወያየናቸውን ጉዳዮች ሰፋ ባለ ሁኔታ በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ ቀን ይዘን በስፋት እንወያያለን። ኦሮሞ ሲኑንዲኑ ጆሌ ሲልለ ጀባዳ ዋና ምን ሲንጆ ከናስ ጋር መሰለ ጉዳራ amma tabashe kwabis tiko areta sa ras sirresa hundinu amma la matis gazetanya taate doktor qosa qofa sonte amma doktor oromotis ko matatis taate veite ana senis amma dubbi amma boda dubbattanis sirrefacha hundinu murtigutos hamzanis hundi keisan amma boda lal amma boda ol kaatanii jirtan waan inni abiyyiin jeenis ninja gaafa abiyyiin faranjiin fuutee noobel piraayis harka keesse haga amma duraati bulchaa ganda keessaati afrikaa amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidha miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeen inni isinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa haasoo waan eegalleef taphadha ta duris taphadha yeroo xiqqashoo tapha keessan xahaarratti godha jechuufi hedduun isin jaaladhaa nagaan na bulaa hedduu galatooma enjoyed it. Galatoomii ulfaadhu lullee baay'eetti jaalannaa baay'eetti kabanya galatoomii ulfaadhu iyyaalla rabbi nu haa eegu bakka ati nuun jettetti akka argamnu akka rabbi nu gargaaru rabbiin kadhanna iyyaalla ulfaadhu galatoomii yeroo biraa
akkanumatti deebitee uummata keetii wajjin akka marii gootu abdii qabna. Abdiin seenallee karallee barattee nullee si baranne yoo uummanni si barbaade akka nu dhuftu asumaan. Ayya akkamitti jifa duuba? Gubbatan acufi. Gubbatan. Ayya nagaa nagbula ayya. Ayya gubbatan acufi.